Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisama. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Mootummaa wayyaanee sabboontota Oromoo mana hidhaatti guuruun ajjeesuu fi dararuudhaan kan inni beekamu. Ilmaan Oromoo mana hidhaa wayyaanee keessatti akka du'aniif murteen du'aa itti dabarfame saniin booda waggoota 20 oliif mana hidhaa sana keessa turuudhaan gadhiifaman keessaa tokko Jaal Araarsoo Abbaa Humnaati. Gaafiif deebii Jaal Araarsoo Abbaa Humnaa waliin taasifne sagantaa keenya dhufu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii keenya har'aa kan eegallu oduu isin dhaggeessisuudhaani. Akka oduun xumurameen haala yeroo irratti kan fuulleffatu ibsa adda bilisummaa Oromoorraa laatame gurraan isin geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti immoo barruu maamila keenya yeroo dheeraa simbirtuu dhugaarraa nu dhaqqabe isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisama. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. TPLF bubbee warraaqsaan muddamee waliigaltee biyyoolessaa uuma kan jedhuun amajjii 17 bara 2018 hidhamtooti siyaasaa hiikamuu wal qabatee adda bilisummaa Oromoo hidhaarraa guutummaatti kan hiikamnu diina nu hidheen osoo hin taane qabsoo bilisummaa qofaani jechuun ibsa baaseen beeksise. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee warraaqsa uummata Oromoo muddame haaromsa gadi fageenyaa goone kan jedhuun akkasumas bubbee warraaqsaa uummataan dirqisiifamee waliigaltee biyyoolessaa uumuuf hidhamtoota siyaasaa hunda gadi lakkisa maakalaawis nan cufa jechuun jalqaba baatii kanaatti waadaa seenee bu'uura godhachuun gaafa amajjii 17 bara 2018 hidhamtoota siyaasaa muraasa gallakkisuu addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen dheere. Hidhaarraa guutummaatti kan hiikamnu diina nu hidheen osoo hin taane qabsoo bilisummaa qofaan ta'uu hubachiiseera. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kanaa oduun booda kan isinii dhiyeessinu ta'a. Amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2018 konyaalee adda bilisummaa Oromoo biyyoota giddugaleessa Awurooppaa adda addaa keessatti haala ho'aan kabajame. Ayyaanni guyyaa waboo kan bara 2018 Awurooppaa biyyoota Siwiizerlaandii fi Neezerlaandis keessatti miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoon muddee 31 bara 2017 hanga amajjii 6 bara 2018 bifa miidhagaa ta'een akka kabajame oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godheera.
muddee 31 bara 2017 konyaa adda bilisummaa Oromoo Siwiizerlaanditti miseensootii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo walga'uun seensa bara haaraa 2018 fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baranaa bifa miidhagaan wayita kabajatan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa fi diinaa irratti marii bal'aa gaggeeffatuun akka ta'e ifa ta'eera. Kana malees gaafa amajjii 6 bara 2018 konyaa adda bilisummaa Oromoo Neezerlaandis magaalaa Amsterdaamittis guyyaan waboo kan bara 2018 miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoon haala ho'aan kabajamee darbu oduun bakkichaa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessiira. Sirna kabajaa guyyaa waboo kan bara 2018 biyyoota Siwiizerlaand fi Neezerlaandis gaggeeffame irratti kan argaman miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan biirkii diippiloomaasii kaaba Ameerikaa Jaal Mahbuub Abbaa Waajii seenaa guyyaa waboo fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu irratti ibsa bal'aa hirmaattootaaf kennaniiru. Maayirrattis qooda fudhattoonni ayyaana kana waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf tinnisa maallaqaa akka taasisanis gabaafameera. Oduu xumuraa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2018 nu dhaqqabettiin ce'a. Amajjii 1 guyyaan waraana bilisummaa Oromoo fi barri haaraan 2018 maadheelee adda bilisummaa Oromoo Somaalilaand fi Puuntilaandiin kabajame oole. Akka gabaasaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessuutti maadheeleen adda bilisummaa Oromoo Somaalilaand fi Puuntilaand amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa iddoo miseensonni fi deeggartoonni dhaabaa akkasumas firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo argamanitti amajjii 1 hanga 14 bara 2018 bifa garaagaraan kabajatanii oolaniiru. Konyaa dhaddachoo boru magaalaa Barbaraa, konyaalee magaalaa Hargeysaatti argaman, konyaa Diddaa Gabrummaa, konyaa Baroodaa Booruu fi konyaa Caccabsaa Diinaa kanneen jedhaman guyyaa waboo bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajatanii oolaniiru. Bifuma wal fakkaatuun jaarmiyaa Puuntilaanditti argamu keessaa konyaaleen kanneen akka konyaa Riqicha Waboo magaalaa Bosaasoo fi konyaan adda bilisummaa Oromoo Gaalkaayotti argaman ayyaanicha bifa akkaan miidhagaa ta'een kabajachuu isaanii oduun nu ga'e ni ibsa. Kabajni amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo maadheelee adda bilisummaa Oromoo Somaalilaand fi Puuntilaandiin taasifame kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootiin eegalee itti aansuun yaadannoon sammuu gootota wareegamtoota Oromootiif erga taasifamee booda qondaalota adda bilisummaa Oromoo konyaalee irra jiraniin amajjii 1 guyyaa waboo fi haala amma qabsoo bilisummaa Oromoo irra jirtu ilaalchisuun hirmaattoota sagantichaaf ibsi bal'aan kennamuudha gabaasaan nu dhaqqabe kan addeessu. Hirmaattoota sagantichaatiin walalooleen adda addaa, walleelee warraaqsaa garaagaraa fi faaruleen waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo faarsan hedduun qophaa'uun ayyaanichi bifa akkaan ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Dabalataanis bakkoota ayyaanni kun kabajamee cufatti qabsoo bilisummaa Oromootiin isuuf jecha caalbaasiiwwan adda addaa dhihaachuun galiin irraa argamu waraana bilisummaa Oromoof akka ooleedha kan gabaafame. Addatti caalbaasii dhiyaatan keessaa dhangaan nyaataa konyaa Diddaa Gabrummaatiin dhiyaate tokko hanga qarshii 3,100tti gurguramuun hirmaattoota sagantichaa daran onnachiisuudha gabaasaan nu dhaqqabe kun dabaluun kan addeessu. Walumaa galatti maadheeleen konyaalee adda bilisummaa Oromoo Somaalilaand fi Puuntilaand keessatti argamanii amajjii 1 guyyaa waboo sababeeffachuun gumaacha maallaqaa waraana bilisummaa Oromoof oolu taasisaniiru. Akka kanaanis maadheeleen konyaa dhaddachoo boru magaalaa Barbaraa jalatti gurmaa'uun qarshii 1,156 gumaachan. Akkasumas maadheeleen konyaa Diddaa Gabrummaa jalatti argaman kanneen akka maadhee Laggasaa Hogii, Ifaa Bilisummaa lakkoofsa 1, Ifaa Bilisummaa lakkoofsa 2, Ifaa Bilisummaa lakkoofsa 3, Booranaa fi Baarentuu fi Dursaa Sabaa kanneen jedhaman walumatti qarshii 7,500 gumaachaniiru. Maadheeleen konyaa Baroodaa Booruu jalatti ijaaraman galii bilisummaa, gaaddisa dhugaa, murtii guutuu fi calii calanqoo walitti qarshii 5,125 gumaachaniiru. Kana malees sabboontonni maadhee Dagalee Waboo jalatti gurmaan qarshii 781 gumaacha godhan. Gabaasaadhuma wal fakkaatuun konyaa Caccabsaa Diinaa jalatti maadheeleen argaman kanneen akka maadhee Birraa lakkoofsa 11, Mul'is Gadaa Qeerroo Bilisummaa, Odaa Bultumii fi Biyyee Oromiyaa walumatti qabaan qarshii 2,812 gumaacha taasisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun maadheeleen konyaa Riqicha Waboo Puuntilaand magaalaa Bosaasoo fi Gaalkaayoo jalatti gurmaa'an kanneen akka maadhee Irree Waboo, Elemoo Qilxuu, Bakkalcha Barii, Lixa Biiftuu, Kallattii Bilisummaa fi akkasumas sabboonaan Oromoo Obbo Waariyoo Gadaa Puuntilaand magaalaa Gaalkaayooti gumaachan dabalatee
walitti waboof qarshii 8,626 gumaachaniiru. Walumaa galatti amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuudhaaf jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo Somaalilaandii fi Puuntlaanditti argaman qarshii 24,844 gumaacha taasisaniiru. Xumura irrattis ibsa ejjennoo qabxilee hedduu of jalaa qabu baafatanii faaruu alaabaa Oromoo faarfachuun ayyaanicha milkiif injifannoon goolabuu isaanii gabaasaan nu dhaqqabe addeessiram. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateeraa qophiilee keenya hafan hordofaa. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufeetti jirama. Kanatti aansee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatameetu dubbifama nu hordofama. Hidhaarraa guutummaatti kan hiikamnu diina nu hidheen osoo hin taane qabsoo bilisummaa qofaani. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Bubbee warraaqsaa yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaa raasaa jiruuf sababni guddaan tokko gaafii bilisummaa Oromoo ta'uun dhugaa hin haalamnedha. Mootummaan Itoophiyaa kan olaantummaa TPLF'n hoogganamu warraaqsa kanaan dirqisiifame waliigaltee biyyoolessaa uumuuf akka gargaarutti hidhamtoota siyaasaa hundumaa gadin lakkisa ma'akkalaawii nin cufa jechuudhaan jalqaba baatii kanaarratti waadaa galee ture. Haa ta'u malee waadaan TPLF EPRDF kun kan dhugumaan gaafii mirgaa ummatoota cunqurfamoo fi rakkoo siyaasaa turee fi jiru furmaata barbaaduuf yaadamee kan godhame osoo hin taane hawaasaa fi miidiyaalee addunyaa sabuudhaan bu'aa ololaa yookaan propaagandaa kan yeroo ittiin argachuu fi mormii ummataa ofirraa laaffisee yeroo bitachuu qofaaf akka ture kanneen maalummaa paartii kanaa TPLF EPRDF gahaatti beekan jalaa dhokataa hin turre. Guyyaa kaleessaa jechuunis amajjii 17 bara 2018 hidhamtoota siyaasaa sadarkaa federaalaatti hidhamanii jiran kumoota hedduutti lakkaa'aman keessaa durataa Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Dr. Mararaa Guddinaa fi hidhamtoonni muraasni 115 qofti gadi lakkifamanii jiru. Dr. Mararaa Guddinaa duraanuu kan hidhamuun hin turre hiikamuun gammachuudha. Haa ta'u malee TPLF EPRDF yeroo bitachuu qofaaf shira dalagu kan mirkaneessu malee furmaata haqaatiif hojjechuuf qophii ta'uusaa kan agarsiisu miti. Waan ta'eef uummanni Oromoo mootummaa TPLF EPRDF kan akka sabaatti diina inni isa godhatee gama hundaan jireenya isaa jeequu fi mancaasuuf ifatti irratti duulaa jiru kanarraa jijjiiramni gara furmaata haqaatti geessu ni argama jedhee abdachuu fi of sobuu hin qabu. Hawaasni addunyaas tarkaanfii shiraa kan TPLF EPRDF furmaata siyaasaa argamsiisuuf kan murteeffate of fakkeessee umrii aangoo dheereffachuu qofaaf hojjetu kana hubachuu qaban. Yeroo ammaatti dhugaan nama hundumaan hubatamuu qabu impaayera Itoophiyaa keessatti dhimma hidhamtoota siyaasaatiin olittuu dhimmi addeessaan jireenya lammiilee hedduu balaa ulfaataa jala galchee jiru kan biraas jiraachuu isaati. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan miliyoona tokkotti dhiyaatan Oromummaa isaanii qofaan akka diinaatti lakkaawamanii qe'ee fi jireenya ofiirraa humnoota mootummaa TPLF EPRDF'n buqqifamuudhaan dirree irratti faca'anii beelaa fi dhukkubaan dhumaa jiru. Haalli yeroo ammaatti Oromiyaa godina Bahaa fi Baalee keessatti uummata keenya mudataa jiru kanaaf ragaadha. Kanaaf uummanni keenya osoo hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu wal faana gadi dhiifamaniiru ta'ellee haala itti gammaduu danda'u keessa miti ka jiru. Dabalata qeerroo bilisummaa kumaatamaan lakkaawaman hidhaaf TPLF OPDO'n Oromiyaa guutuu keessatti adamsamaa jiran kaanis hidhaatti guramaa jiran. Kanaaf wayyaanee EPRDF olola rakasa ittiin ooffachuuf hidhamtoota muraasa gadi dhiisuusii uummanni keenya akka waan guddaatti yookaan akka tarkaanfii gara furmaata haqaatti geessutti fudhachuudhaan osoo hin dagamin qabsoo haqaa kan bilisummaa isaa goonfachuuf gaggeessaa jirutti daran jabaachuu qaba. Hanga sirni bittaa alagaa kan bilisummaa keenya afaan qawweetiin nu sarbee biyyuma keenya irratti akka fedhetti nutti roorrisu kan yeroo fedhetti abbaa fedhe hidhee yeroo fedhetti abbaa fedhe hiiku aangoorra jirutti hidhamuun nu rifachiisee hiikamuunis nu gammachiisuu hin danda'u. Hidhaa fi rakkoo gosa hundaan harkaanu qaburraa guutummaatti hiikamuu kan dandeenyu
warran nu hidhe sanaan osoo hin taane nummaan qabsoo keenyaan cancala yookaan sansalata ittiin hidhamne sana burkuteessinee bilisummaa keenya gaafa mirkaneeffanne qofa ta'uu addi bilisummaa Oromoo gadi jabeessee amanama. Sana mirkaneessuufis murannoo fi ofirratti abdii guutuudhaan qabsaawa. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo amajjii 18 bara 2018. Lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko kai wal kaasi tokkummaani hanga yoomiitti gabrummaani. Yaa komoko bitamtuu namni tekiyooti bilisoomuuf jirra dhiyootti. Yaa lamiko mukabbaan kennate. Yaa lamiko hundeetti qiritu. Yaa lamiko karaabu milite. Yaa lamiko kan numnumni litu. Yaa lamiko sanyii goota kalee. Yaa lamiko leencoota jajjabaa. Yaa lamiko Oromoon har'allee. Yaa lamiko kumaatama qaba. Duwwaaseti gadheelleen jaribeetisu kanan qabu malee takkariyeenisu hin bubbullu wanjoo kanarra baaneeti garaa murtiin qabneeti na abbaa isheeti. Yaa lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko jabeeffadhu irree duubatti deebi waanuma hin jirre. Yaa lamiko kai wal kaasi tokkummaani hanga yoomiitti gabrummaani. Al tokko kaane of duuban deebinu yaaqeerroo baranumaa xumurri roorroo. Yaa lamiko roorroo seeriin dolku. Yaa lamiko obsiisin dabarsu. Yaa lamiko qabsoo qofa barii. Yaa lamiko kan roorroo dhabamsu. Yaa lamiko sanyii goota sanii. Yaa lamiko kan itti abdatanii. Yaa lamiko lallatoota qubee. Yaa lamiko kan jaalutu dhufe. Barattoonni galee du'an dhugaadhaafi kan hidhaman kareebbaman kullaasaanii nullee rafnu gallee hanga gumaa baafnu yartuuf jenne galtuu biyya ormaan taanu. Atis cabsii kootu keerroo lolee diina qolatee maaloo keerroo lolee diina qolate torroon nutti dhoofte uummanni kee obsa bitatee maaloo uummanni kee obsa bitate falmadhuu lammiikoo keerroo Oromoo gaafa rakkinaa maaloo keerroo Oromoo gaafa rakkin wanjoo gabrummaadha irree tokkummaatiin cabsinaa maaloo irree tokkummaatiin cabsinaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya samaa irra geenye jirra. Innis barruu maamila keenya yeroo dheeraa simbirtuu dhugaarraa nu dhaqqabeedha kunooti. jannaan balleessinu malee hin bannuun adda bilisummaa uummata Tigraay dhugoome. Addi bilisummaa uummata Tigraay kan dhaabbateef yookaan qabsaa'eef
ummata isaaf malee ummattoota gara biraaf akka hin taane seenaan uumama isaa ragaadha. Walabummaa biyyaa fi bilisummaa ummata isaaf dhaabni dhaabbatee qabsaawaa ture ummattoota biraafis falme jedhee hennaa dhaadatu kanneen isan beekne biratti dhugaa fakkaatu mala. Dhugaan murna kana bira akka hin jirre adda bilisummaa Oromoo malee kan beeku hin jiru. Dhaaba kaayyoo fi akeeka ijaarameef ganee gara ummattoota gara biraa gabroonfatutti tarkaanfate akka ta'e inni saaluu hin danda'u. Dhaaba dhugaa ummataa fi biyya isaaf qabsaa'e osoo ta'ee akkuma galma isaa irra gaheen dhaabbata ture. Namni waan imaleef milkaa'ee galgala manuma ofiitti gala malee mana nama biraatti hin galu. Dur hin jirreen adda bilisummaa ummata Tigraay dhalche yookaan dhale balaa dhaabbata hin qabne ummattoota biraa keessatti illee qabsiisee jira. Waraana Dargii Shaabiyaa fi isiin booji'aman walitti qabatee maqaa dharaa itti moggaase gara Oromoo fi Oromiyaatti imaluun isaa bu'aan buuse yoo jiraate ummata isaaf qofa. Ummattoota biraaf bu'aa buuse walitti kakaasuun wal ficcisiisuudha. Akkuma bittoota darbanii gaaffii ummattootaa keessumaa kan ummata Oromoo deebisuu osoo hin taane humnaan ukkaamsuu filatee biyyattii guutuu keessatti nagaa waaraa dhabamsiise. Biyyattii dirree lolaa hin caamne taasisee keessa arreedudha. Teessumti koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa ummata Tigraay Geetaachoo Asaffaan durfamtee guyyaa 17 geggeeffamte itti baaniisii maal akka taate ifaadha. Yakka ummattoota biyyattii irratti bara dheeraaf raawwachaa turan haala ni jiru. Hamma xiqqaa raawwatanis kan raawwatan namoota dhuunfaa akka ta'etti addeessan. Lubbuu ilmaan namaa kumaatamoota hedduun lakkaa'amu balleessan gatii itti hin goone. Gara fuula duraattis gochaa hammeenyaa ummata irratti raawwachuun hojii eebbifamaa akka ta'etti fudhatee galata olaanaa ofii fi waraana isaa badhaasee teessuma xumurate. Aadaan adda bilisummaa ummata Tigraay ummata dhiifama gaafachuun ummatatti dhaadachuu akka ta'e beekamaadha. Teessumoota erga aangoo biyyattii irratti of fidee yeroo garaagaraa godhachaa ture keessatti xumurri walgahii isaa dhiifamaan goolabamee qawween furmaanni barbaadamutti seenama. Badii ummata irratti dalage fudhachuu irra ummata badiin irratti dalagame dirqamaan badii fudhachiisutti qaama amanu. Murna kan ajjeese galata badhaasee karreeffa mana murtii dhaabe awwaalcha dhorgu. Balleessuu malee tolchuu, ajjeesuu malee jiraachisuu, salphisuu malee kabajuu, xiqqeessuu malee guddisuu, diinomsuu malee firoomsuu murna hin beekne kana irraa tolli eeggamu hin jiru. Dhaaba dharaan ijaaramee dharaan jiraatee dharaan gabbate karaa nagaan falmanne irra aanna jedhanii yaaduun of gowwoomsuudha. Garee durree mataa irra kaa'atanii jijjiirama bareedaa irraa kajeeluun ofiin taphachuudha. Ummattoonni biyyattii addatti ummanni Oromoo irree beelaa fi dheebuu hin baane kan yeroo mara akkuma bashaahetti jiraatu kana irraa nagaa kajeeluu hin qabu. Dhaadannoo balleessinu malee hin bannu jedhu murna qabatee ka'e kana afaanuma inni beekuun dubbisuu malee malli gara biraa akka hin jirre beekamuu qaba. Sanyii duguuggaa hojii guyyaa guyyaadhaa inni godhate kana akka daraan itti fufee miidhaa irra hamaa ummattoota biyyattii addatti ummata Oromoo irratti hin dhaqqabsiifne dursanii dhabamsiisuun furmaata furtuu boruu fi hardhaa osoo hin taane ammaa fi ammatti raawwatamuu qabudha. Dhaadannoo dhaabbata TPLF gara isaatti deebisuun xumura itti gochuun dirqama sabaa fi sablammoota cunqurfamoo tokkoon tokkooti. Addatti dirqama dhala Oromoo hundaati. Ijjannoo balleessanii baduu akka dhaadannoo dhaabbataatti wayyaaneen qabattee qajeelfama godhattee ittiin deemtu isitti garagalchuun haqa. Simbirtuu dhugaa irraa.
gadaanu tole falmanna kai falmata kiya wali gallen mabarabbam biya kura male kiya ya kura male kichu mangale gadaanu tole falmanna kai falmata kiya wali gallen mabarabbam biya tubale lalu difanno kenya na walu kota konde benu bodati jarru fitto kamyo kati tubale lalu lisuma kenya na walu kota konde benu bodati dinno fitto kamyo kati ulkatani totan harka dhumatte maratani okki chuma chumne kara harkatti guse kubate filmin jara harkatti guse kubate filmin jara kapso male yomu kamno fedano terroro moja jabe sedano Shidi nagabara, irre tokko kaane kamno farra. Rutu namne shidi nagabara, irre tokko kaane kamno farra. Pura male kiya ya pura male, kichu mangale gadanu tole. Falmanna kai falmata kiya wali gallen mabarabbam biya pura male kiya ya pura male kichu mangale gadanu tole falmanna kai falmata kiya wali gallen mabarabbam biya tubani lalu difanno kenya na walu kota konde benu bodati jarru fitto kamyo kati tubani lalu lisuma kenya na walu kota konde binu bodati dinno fitto kamyo kati Finchabe dinnis bu'e ware gabre lubbe gazobe apoduma bigotuma lubulane filana bilisuma lubulane simana bilisuma finchabe dinnis bu'e ware gabre lubbe gazobe apoduma bigotuma lubulane filana bilisuma lubulane simana bilisuma Dini challisinura Kira kamin dini dati yake Kara marani tafufa bidake Kira kamin dini dati yake Kara marani tafufa bidake 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 Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Akka qophii wal fakkaatu birootiin walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.